Oduu AMMEE Somaaliyaan oduu naasisaa dhageesse. Yeroo Itoophiyaan ulaa galaanaa gaafattetti beekamtii biyyummaa Somaalilaandiif kennuuf jettetti Gibxii, Eertiriyaa, Sudaanii fi biyyoota ollaa hedduu of duuba hiriirsisuun waraanan bana jedhaa fokkoraa fi Itoophiyaa doorsisaa kan turte Somaaliyaan wanti isheen hin eegne ishee mudate. Haa ta'utii Itoophiyaan garuu waliigaltee sana adda kutuun ishee ni yaadatama. Amma garuu wanti isheen sodaatte kun biyya isheen hin dandeenye Ameerikaarraa itti dhufee jira Somaaliyaatti. Ameerikaan sarara diimaa Somaaliyaa darbiteetti. Somaaliyaa keessatti naasu guddaatu mul'ata. Kaabinoonni pirezidaantii Somaaliyaas pirezidaantichaa wajjin maree irratti argamu. Ofii wanti Somaaliyaa abdii kutachiisuu Ameerikaan gochuuf jettu kun maalidha? Bal'inasa isin biraan geenya. Tigraay akkuma quufa keessa turtee beelaa fi wal waraansaan daaraa walirraa kaasaa jirti. Aangaa'onni TPLF Tigraay bulchaa turan iddoo lamatti cabuun gareen tokko mufatee bosona seenuun waraana baneera. Gareen TPLF Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamuu fi Jeneraal Taaddasa Warradan hoogganamu nun bulchu jechuudhaan uummanni Tigraay hiriira mormii yeroo gaggeessaa jirutti humni hidhatee TPF jechuun of waamuu fi TPLF irraa cabee bosona galee kaleessas tarkaanfii waraanaa bulchiinsa naannoo Tigraay irratti fudhateera. Ofii wal waraansi Tigraay garamitti adeemaa jira? Kanallee bal'inasaa isin biraan geenya. Odeessa keenya gara biraatiin muummichi ministeeraa Israa'el Gaazaa nan weerara erga jedhaniin booda lammiileen Israa'el kumaatamaan lakkaa'aman karaa magaalaa guddittii Israa'el Teel Aviv haguuguun hiriira mormii ba'an. Israa'eloonni hiriira mormii ba'an kun maaliif karoora muummicha ministeeraa isaanii dura dhaabbatan? Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yoo dhimma kanarratti walgahii taa'een maal jedhee? Kanallee bal'inasaa isin biraan geenya. Nagaa faraarri waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa baay'atu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa keenya. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufu ala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adhaa like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qoodaa. Kana erga guutanii kaasee oduuwwan karaa miidiyaa keenya yeroo hundumaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaaraa kallattiidhaan gara odeessa keenya ammeetti wal wajjin dabarru. Viidiyoo kana like gochuudhaan jalqabaa. Tigraayitti waraanni jalqabe. Tigraay Peace Force humnoota jedhaman TPF fi TDF gidduutti waraanni hamaan adeemsifame. TPLF waggaa 27 Itoophiyaa kan bulchee erga Tigraayitti deebi'ee si'a sadii ol gargar caccabeera. Amma immoo hidhattoonni jaarsolii TPLF fi aangaa'ota isaanii morman bosona seenaniiru. Waraana hamaas qaamota bulchiinsa nageenyaa Tigraay irratti bananiiru. Humni TPLF irraa cabee bosona seenee Jeneraal Gabra Bayyaneetiin kan hogganamu yommuu ta'u Tigraay Maqalee to'achuufis waraana bananiiru. Waraanni Tigraayitti irra deddeebiin jeneraalota qoqqoofoo gidduutti adeemamaa jiru naannoo raayyaatiin yommuu ta'u hidhattoonni TPLF fi bulchiinsa yeroo morman kaleessaa galgala humnoota Tigraay irratti tarkaanfii fudhataniiru. Bulchiinsi yeroo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradee akka ibsanitti humni Tigraay Peace Force jedhamu kaleessa galgala karaa humna waraanaa Tigraay baay'inaan argamu raayyaatti waraana baneen miidhaan qaqqabuu himee jira. Humnoonni TPLF mormanii fi bosona jiranis gama isaaniitiin waraanicha kan banee TPLFdha garuu nuti ofirraa qolanneerra jedhanii jiru. Kun utuu kanaan jiru magaalota Addagiraat keessatti ammoo nuti waraana hin barbaannu bulchiinsa TPLFis hin feenu barreeffamni jedhuu fi humnoota hidhatanii bosona Tigraay jiranii fi TPLF morman TPF jedhaman deeggaruu rabsamee maxxanfamaa buleera. TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin kan durfamu gama isaatiin hidhattoota qormaata nutti ta'an kana Geetaachoo Raddaa fi paartii Simratitu hidhachiisaa gargaaraa jira jedhus Geetaachoo Raddaa ammoo humnoota hidhatee bosona keessaa hin qabnu jedhanii jiru. Itti dabaluunis kanaa booda Tigraay aarsaa dhiigaa kaffaltuu hin qabaattu TPLF gocha isaarraa deebi'uu qabas jedhanii jiru. Gorsaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmed kan ta'an Geetaachoo Raddaa.
Odeessa keenya ittaanuun Tiraamp Somaalilaandiif beekamtii kennuuf yaadne irra jiran. Somaaliyaan kan isheen sodaachaa turte isa kanadha. Pireezidantii Ameerikaa kan ta'an Doonaald Tiraamp Ameerikaan Somaalilaand akka biyya abbaa biyyummaa qabduutti beekamtii kennuuf fedhii akka qabdu dubbataniiru. Pireezidantiin Ameerikaa kun kana kan dubbatan dilbata torbee kaleessaa darbe hooggantoota biyyoota yeroo dheeraaf wal morkatan Azerbaaijaanii fi Armeeniyaa jidduutti waliigaltee nagaa wayita gaazexeessitootaaf deebii kennanittidha. Gaazexeessitoonni pireezidaantichi dhimma Somaalilaand waggoota dheeraaf mootummaa akka ta'uuf gaafataa turte akkamitti ilaala jedhanii gaafatamanii akkas jechuudhaan deebisan. Gaaffii gaariidha, amma karaalee Somaalilaandiin beekamtii ittiin kenninuu ilaalaa jirra, dhimma walxaxaa ta'us irratti hojjetaa jirra jechuudhaan Doonaald Tiraamp Somaalilaandiif beekamtii kennuuf hojjetaa akka jiran ibsan. Tiraamp kana kan dubbatan pireezidaantiin Somaalilaand Abdurrahamaan Mohammad Abdullaahi Irroon kan beekamtii idil-addunyaa barbaadan Ameerikaaf buufata waraanaa magaalaa buufata doonii Tarsimoo Barbaraa keessatti akka argattuu fi qabeenya albuudaa gatii guddaa qabu liitiyeemii dabalatee Ameerikaan akka argattu erga taasisaniin booda dhaga'ame. Pireezidaanti Irroon Biloombergitti akka himanitti Somaalilaand ministeera ittisaa Ameerikaa fi ministeera dhimma alaa waliin hariiroo gaarii ijaarteetti jedhan. Kunis hariiroon riippaabilika ofiin jettuu fi Waashingitan gidduutti guddataa dhufuu agarsiisa. Irroon Tiraamp hoogganaa yaada daldalaa bulchiinsi isaanii walitti dhiyeenyaan waliin hojjechuu danda'u jechuun ibsuun Ameerikaan biyya jalqabaa Somaalilaandiif beekamtii kennitu akka taatu abdiin qaba jedhaniiru. Kanaanis Soomaaliyaan mufaata guddaa keessa seentee jirti. Somaalilaand bara 1991 irraa eegalee Soomaaliyaa irraa adda baatee biyya abbaa biyyummaa qabdu jechuun of ibsitus garuu biyya kamiinuu beekamtiin hin kennamneefi. Ji'oota muraasaan dura Soomaaliyaatti ambaasaaddarri Ameerikaa Somaalilaandiif beekamtii kennuun hariiroo Waashingitenii fi Moqadishoo jidduu jiru cimsuu akka danda'u akeekkachiisuun Ameerikaan dhimma kana irratti marii akka dhaabdu dhaamanii turan. Dhimmi Somaalilaand yeroo muraasaaf ajandaa ta'ee ture gara fuulduraatti kan deebi'e yoo ta'u pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp beekamtii kennuuf yaada qaban jechuun mootummaa ta'uu isii waan hin oolle ta'uu akka danda'u agarsiisa jechuudhaan Aljeeziraan gabaasee jira. Sababni isaas pireezidaantiin Ameerikaa taa'ee jiru tokko dhimma Somaalilaandiif beekamtii kennuu fi kennuu ilaalchisee ifatti miidiyaaf yeroo dubbatu kun kan jalqabaati. Odeessa keenya xumuraatiin manni maree nageenyaa koraa ariifachiisaa dhimma Gaazaa irratti waamee Niiwuyoorkitti taa'u jalqabe. Gargaaraa barreessaa dhimma Awurooppaa giddugala Eeshiyaa fi Ameerikaa kan ta'an Mirooslav Jeenkaa uummanni Filisxeem balaa hamaarra jiras jedhaniiru. Karoora Israa'el baastee kamisa darbe raggaasiftee walitti bu'insichaa waan ammeessuu gara biraadha jiran. Rakkoo dhiyeessii namoomaa hamaa ta'e ammayyuu argaa jirraa kan jedhee Jeenkaan waliigalteen dhukaasa dhaabuu hatattamaan guutummaatti hojiirra ooluu qabas jedheera. Itti dabaluunis namoonni butamanis ariitiin gadhiifamuu qabu jedheera. Filisxeemonni mirga sagaleen isaanii dhaga'amuu qabu. Yuunaayitid Neeshin furmaata mootummoota lameeniitti amanas jedhanii jiru. Filmaanni akka qabeessaas akka geggeeffamu gaafatanii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Naataaniyaa'uun gama isaaniitiin namoonni Hamaas butee carraa lubbuun baraaramuu qabu jedhaniiru. Kaayyoon isaanii namoota butamanii fi lubbuun jiran fayyaatti harka Hamaasii baasuu, kanneen du'an ammoo reenfa isaanii achi baasuu akka teessimaniiru. Homaa hin goonu taanaan namoota kanneen argachuu hin dandeenyu tarkaanfii fudhannaa jedhee dubbachaa nan jiru kun jiraatti warra lubbuun jiran argachuu yaadameetis jedhaniiru. Maatiin namoota butamanii ammoo karoora mootummaan haleellicha Gaazaa keessatti babal'isuuf qabu mormanii jiru. Dabalataan Naataaniyaa'uun osoo Israa'el karoora jiraattota Gaazaa balleessuu qabdi ta'e namni lubbuun hafuu hin jirus jedhaniiru. Israa'el haleellicha babal'isuun itti fufuu malee filannoo biraa hin qabdu kan jedhan muummicha ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'uuti.
Hamaasiin injifachuu qabnas jedhanii jiru Naataaniyaa'oon. Lafti Gaazaa parsantii 75 ta'u to'annoo Israa'el jala jiraachuu simaniiru. Haa ta'u malee ammayyuu bakkeewwan lama to'annoo Hamaas jala akka jiran simaniiru. Isaanis tokko magaalaa Gaazaa kan biraan ammoo daawwan giddu galeessaati jedhaniiru. IDF waraanni Israa'el jimaata darbee bakkeewwan kanneen akka haleeluu qabu ajajni kennameefii jira. Lammiilee nagaan gara bakkeewwan nagaa isaaniif adda baafamanitti deemuu akka qabanis itti himameera. Achitti akkuma gochaa turre nyaata bishaanii fi yaalanii kenninaafis jedhaniiru Naataaniyaa'oon. Dhiyeessiin namoomaa konkolaataa dhibbaan tilmaamamuu Gaazaa galuu simaniiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Naataaniyaa'oon karoorri keenya Gaazaa qabachuu osoo hin taane Gaazaa bilisa baasuudhas jedhaniiru. Koraarifachiisaa dhimma Gaazaa irratti United Nation taa'ee dursuun ibsa kan kennan Naataaniyaa'oon uummanni Gaazaa Hamaas irraa akka bilisa isaan baasnu nuufi addunyaa kana kadhachaa jiru jedhaniiru. Yoo Hamaas namoota ukkaamsee fudhate gadhiisee meeshaa waraanaa hiikkatee waraanichi ni xumuramas jedhanii jiru. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Naataaniyaa'oon. Mootummaan Israa'el karoora Gaazaa dhuunfachuu hordofee lammiileen Israa'el kumaatamaan lakkaa'aman guutummaa biyyattiitti hiriira mormii ba'aniiru. Magaalaa guddoo biyyattii Tel Aviv dabalatee magaalota hedduu keessatti mormiin mootummaa Israa'el mormuu fi karoora Gaazaa to'achuu mormuu gaggeeffamaa jira. Jimaata darbee kaabineen nageenya Israa'el yaada Naataaniyaa'oon Gaazaa to'achuuf dhiyeessee raggaasisuu hordofee mormiin biyyattii keessatti hawaasa idil addunyaarraas cimee itti fufee jira. Namoonni karoora mootummaan Israa'el Gaazaa ilaalchisee raggaasisee mormuuf ba'an akka jiranitti adeemsi mootummaa lammiilee butamanii harka Hamaas jiran balaarraa kan buusudha jedhaniiru. Mootummaan Naataaniyaa'oo ammoo Hamaas humnaan dirqisiisan malee namoota butaman gadi lakkisu jechuudhaan falma. Haa ta'u garuu maatii namoota butamanii harka Hamaas jiranii dabalatee karoorri mootummaan Gaazaa to'achuuf baasee balaafamaadha jechuun hiriira mormii irratti ba'aa jiru. Hamaas gama isaatiin waliigaltee hundaa hammataa raawwachuuf qophii ta'uu ibseera. Namoota ukkaamsee fudhatee gadhiisuu bakka isaa ammoo Israa'el loltoota ishee Gaazaa keessaa akka baastuu fi dhukaasa dhaabuu kan jedhu irratti akka waliigalu himeera. Israa'el ammoo waraana dhaabuuf qajeeltoo armaan gadi baasteetti. Hamaas hidhannoo hiikkachiisuu namoota ukkaanfamanii fudhataman hundaa deebisiisuu Gaazaa Istiriippii waraanarraa bilisa gochuu fi nageenya Israa'eliif jecha Gaazaa to'annoo Israa'el jala galchuu fi bulchiinsa siivilii Hamaasiin hin haammanne Filisxeem keessatti diriirsuu kan jedhamanidha. Kun kanaan ta'ee utuu jiru Iraan basaastota Israa'el bobbaaftee 20 yeroo dhiyoos to'annaa jala oolchuu beeksifte. Maddi oduu Reuters akka gabaasetti namoonni kunniin basaastota tikii Israa'el Mosaad Iraan keessatti bobbaasedha jedheera. Qondaalonni haqaa Iraan namoonni kunniin yakka Iraan irratti raawwataniin seeratti dhiyaachuun olaantummaan seeraa irratti akka mirkanaa'u himaniiru. Dubbii himaa ministeera haqaa Iraan kan ta'an Asgaar Jahangirii sanbata miidiyaalee Iraaniif ibsa kennaniin basaastota mootummaa Zaayinastii irratti mamii tokko malee seerri akka kabajamu ibsanii jiru. Gama biraan ammoo Iraan torbee darbee saayintistii niwukilaaraa ishee Israa'eliif basaasa jettee du'aan adabdee jirti. Roobii darbee hagayya 6 saayintistii niwukilaaraa ishee Rosbee Vaadii jedhamu odeeffannoo icciitii niwukilaaraa fi saayintistoota niwukilaaraa Israa'el Iraan jalaa ajjeeftee dabarsee Israa'eliif kenne jechuudhaan du'aan adabdee jirti. Iraan lammii ishee saayintistii niwukilaaraa ta'e. Israa'el waxabajjii 13 haleellaa tasaa Iraan irratti banteen saayintistoota niwukilaaraa fi qondaalota waraanaa olaanoo hedduu Iraan jalaa ajjeesuun ishee ni yaadatama. Waaqayyo baha giddu galeessaaf nagaa irraa haa buusu. Egaan daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa odeessii wayitaa waan yeroo kanaaf isiniif qindeeffanne kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Waan daawwattaniif ulfaadhaa jechaa qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti isinii dhufus haala tokko tuquun ol kan jettu irra kaa'adha. Like share godhaa yaada keessan saanduqa yaadaa keessatti nuu qooda. Kan erga gootanii kaasee odeeffannoowwan biyya keenyaa fi addunyaa keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadhiifaman hunduma dursanii akka isin qaqqabaniif isin gargaara. Sa'aatotaan booda odeeffannoo haaraa fi wayitaawaatiin
hanga deebinee wal arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.